إسرائيل في إيران جدو للي اتفوفيرم عليل كتادي وين بال كتادي የተፈራው ሆነም የማይደፈር የሚመስለው ተፈጸመ ያሳይ ነው ከጥቃቱ ከሰዓታት በኋላ የሆነ ነው ከባዱን ጥቃት ጠቅላይ ሚኒስትር military saying that their entire nation is now under fire. The United States military is helping intercept Iran's missiles and drones, a source confirms to CNN. And people are being told to shelter in place or go to some sort of bomb shelter. I know our Marcus Moore is inside a shelter as well, which we often did in Israel over these. Here. Yo. کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن ما به اونها اجازه كيلومترير بيش في الشارع تعثر لحركة المرور النيران تنتشر مئات الإسرائيليين يفرون استثنائي يتم الإعلان رسميا الآن jalqaba irratti hangafoota oduu Israa'eel fi Iraan gidduu lolli itti fufeeram haleellaa Iraan gidduu gala Israa'eel keessatti banteen namoonni 3 ajjeefamaniiru jechuun gabaafame. Dhaabbileen siyaasaa mormituu gamtaa kookasii paartiiwwan mormitoota jedhu jala jiran marii biyyaalessaa fi filannoo waliigalaa bara dhufuutiif qophii eegalame ilaalchisee ibsaa baasaniin sodaan qabnu akka hin dhugoomne jechuun waamicha dhiyeessan. Gadaan tuulamaa turtii gadaa muudanaa tibbana jira guddatti jiram miseensonni gadaa kanaa bachoo hanga jiillee salaalee hanga saden soddoo harrayyuu hanga jiddaatti eegee imala gara odaa nabee jala qabanii guyyoonni lakkaa'amaniiru. Amma balballoomii oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaan wajjin turam. Israa'eel fi Iraan gidduu lolli itti fufeeram. Haleellaa haaraa Iraan gidduu gala Israa'eel keessatti banteen namoonni 3 ajjeefamaniiru. Muddama gidduu gala bahaa erga galgala ajajoonni jala ajjeefameen booda Iraan Israa'eel irratti haleellaa haaraa bantee jirti jechuun BBC'n gabaase. Israa'eel fi Iraan gidduu lolli itti fufeeram. Haleellaa haaraa Iraan gidduu gala Israa'eel keessatti banteen namoonni 4 ajjeefamaniiru. Kunis erga ajajoonni haaraan jala ajjeefame haluu baannaan Israa'eliin irratti Iraan misaa'eloota hedduu fi rookettoota niikuleeraa gadi waan argaman diroonota hedduu saffisa qabaniin irratti bobba'uudhaan biyyattii irratti waraanni jaatanii keessa galchuu Israa'el jiraattonni isaanii hedduun godaa fi boolla qotatan keessatti galuu isaanii Teel Aviv irraa Aljazeeraa fi BBC'n gabaasaa ture jira. Iraan erga bara darbee qonsilaa ishee kan Sooriyaa Damaasqoo irratti haleellaan raawwatamuun
qondaaltonni ishee jala ajjeefamanii booda haaloo bahuudhaaf diroonii fi misaa'ilii gara Israa'elitti dhukaafti. Israa'el qoonsila irratti raawwachuu dubbachuu baattulleen garuu baay'een ishee ta'uu amanu. Iraan kallattiidhaan Israa'el irratti yoo dhukaaftu kun kan jalqabaati. Duraan garuu Israa'elii fi Iraan barootaaf waraana ala kallattiin qabeenya walii isaanii irratti haleellaa raawwataa garuu osoo itti gaafatamummaa hin fudhatin turan. Haleellaawwan kunneenis yeroo waraana Gaazaa kan onkololeessa 7 2023 haleellaa hidhattoonni Filisxeen Hamaas hawaasa Israa'el ollaa isaaniitti argaman irratti raawwatteen wal qabatee ka'etti dabalee ture. Iraan keessatti hanga warraaqsi Islaamaa kan sirna isaa Israa'eliin mormuu qaama ilaalcha siyaasaa taasifatee bara 1979tti aangoo qabatutti biyyoonni lamaan waliif michuu turan. Iraan mirga jiraachuu Israa'eliif beekamtii hin kennitu sirmaayyuu akka badduu barbaaddi. Dursa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei kana dura Israa'eliin xannacha kaanserii shakkii tokko malee buqqifamuuf barbaadaa'uu qabuudha jedhanii turan. Oduu itti aanuun sodaan qabnu akka hin dhugoomne birmadhaa waamicha paartilee mormitootaa. Dhaabbileen siyaasaa mormituu gamtaa kookasii paartiiwwan mormitootaa jiru jala jiran marii biyyaalessaa fi filannoo waliigalaa bara dhufuuf qophii eegalame ilaalchisee ibsa baasaniin sodaan qabnu akka hin dhugoomne jechuun waamicha dhiyeessan. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaalawaa Oromoo fi of keessatti kan qabaatu gamtaan mormitootaa hundeeffama Komishinii marii biyyaalessaatti gaafii kaasuun irratti akka hin hirmaanne ji'oota dura ifa godhee ture. Komishinichi naannolee irraa ajandaa walitti qabaa bahee tibba darbe ammoo sadarkaa federaalaatti dhimmoota ijoo ajandaa guddaa ta'an filachaa ture. Boordiin filannoo biyyaalessaas filannoo waliigalaa bara dhufuu gaggeeffamuuf qophii eegaluu fi haalli nageenyaa biyyattii tasgabbii agarsiisaa waan jiruuf ammaaf filannicha bakka hundatti akka raawwatu dhiyoo ibsa baasee ture. Gamtaan mormitootaa kun ibsa waxabajjii 2025 baaseen adeemsi marii biyyaalessaa fi dhimmoota filannoo waliigalaa turraa yaaddoo guddoo waan qabuuf qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu gahee isaanii akka bahan waamicha godhe. Komishiniin marii biyyaalessaa karaa dogongoraa irra deemaa sanaa fi adeemsa dhiibbaa fi loogii qabeessa ta'e irraa bahuun fedhii tokkollee hin agarsiifne jedha ibsi gamtichaa. Gamtichi filannoo bara dhufuuf qophii boordiin filannoo gaggeessuu qeeqeera. Dhaabbii boordicharraa kan kaase injifannoo paartii biyya bulchuu beekamaadha jedhee tilmaameera. Loogii fi paartii aangoo mootummaa irra jiruuf ergamaa ta'uun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akkasumas injifannoon paartichaa dursumaa kan beekamudha jechuun loogiin wal qabsiisee himateera. Oduu xumuraaf qabanneen gadaan tuulamaa turtiin gadaa muudanaati bana jila guddatti jira. Miseensonni gadaa karaa Bachoo hanga Jiillee Salaalee hanga Sadan Soddoo Karrayyuu hanga Jiddaatti gara Odaa Nabee imalaa jiru. Jilattoonni gadaa michillee kallattii adda addaa irraa dhufan kamisa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 5 bara 2017 weetoo gadaa tuulamaa gaaddisa Odaa Nabee qubatanii jiru. Godaansi gadaa kun qaama jiila haalduree baallii dabarsuun dura raawwatamuutiin gadaanis hooggansi gadaa Odaa Nabeetti taasifamu kun yoom eegala kan jedhu guyyoota meeqaaf tura kan jedhullee gaafii ta'us Naggasaa Nagahoo hayyuu gadaa tuulamaati. Godaansa gadaa tuulamaa Odaa Nabeetti taasisuu kana irrattis hayyuu muuxannoo dheeraa qabanii dhimma kanarratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Akka hayyuu Naggasaan jedhanitti gadaa 5 keessaa amma kan Odaa Nabeetti godaane gadaa muudanaa michillee qofaam. Sababiin ammoo waggaa tokkoon booda baallii gadaa tuulamaa meelbaa irraa kan fudhatu isa waan ta'eefidha. Godaansi gadaa muudanaa kun guyyoota dura jalqabamam. Godaansi kun kan jalqabamu 5 Jiddaatirraa ka'uu
malkaa dubbisaatti kormaa qaleetii kan godaansa jalqabu jedhuun achi deemee qarree kolbee bulam achittis kormaa qalan achi odaa ambeetirraa goraanii qilxoo gaachirraa goranii tartiiba qabatanii deemuun achi booda malkaa saddiiqaatitti saddiiqaa taphatanii darbu. Guyyaa lama karaa bulanii kamisa darbee odaa nabee qubatanii jedhuun yeroo guyyoota miilan karaa deemee gara odaa nabeetti imalu ammoo kan eegumsa godhuu fi foolleen gadaa meelbaa warra aangoo irraa jiru miseensonni gadaa muudanaa kallattii adda addaa irraa dhufan kun yeroo akkaatuma gadaa fi gosa isaaniitiin teessoo fi mana ijaaratanii qubatan mijeessuu fi jedhan hayyuu naggasaan abbaan shanaan gadaa tartiibaan shanan jidda irraa eegalanii ji'an jillee fi lamaan illaamu sadan kuraa lamaan karrayyuu sadeen sooddoo torban obootii fi abbootii bokkuu isaaniitiif teessoo qopheessee teessisa jechuun adeemsa isaa ibsu hayyuun gadaa kun. Erga abbootii bokkuu bakka qabatanii booda hunduu gosaan bakka ofii qubatee walitti deebi'ee mari'ata. Waa'ee nagaa, waa'ee ulfoo, waa'ee malkaa, waa'ee nama ajjeesee waa'ee safuu mari'atu jedhan hayyuun kun. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabannee kanuma hanga oduu biraa qabannee dhiyaannutti nagaatti ammoo Ardii Miidiyaa Neetwoorkii toora YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkuma sanillee laayik godhaa yaada keessanis yaada koomentii jalatti nuuf barreessaa. Toorota pilaatfoormii keenyaa gama Tiiktookii, Telegiraamaa fi Feesbuukaanis follow join gochuudhaan maatii keenya ta'a.